الماكية فالمتا بيوتا كوجنجبي أبي لال بابا أبو لال بابا Arkafuune kabajamtoota fi daawwattoonni reenallee akkan waliin bashannantanii fi akkan waliin bohaartan abdii qabna. Adhammoo istiidiyoo keenyatti weellisaa beekamaa, weellisaa jaalatamaa, weellisaa kabajamaa yeroo kamiyyuu uummata biratti filatamaa, yeroo kamiyyuu uummanni amala gaariin jaalatu keessaa isa tokko qabannee dhiyaadhee jira istiidiyoo kiyyatti. Akkan waliin bashannantanis akkan waliin turtii gaarii gootanis asumaan isiniin abdadha. Daawwattoota keenya kabajamtoota maqaa weellisaa kanaa dhageeffachuun dura beeksisa keenya kana dhageeffanneetiin immoo asumaan walitti dachaan. Daawwattoota keenya kabajamuuf jaallatamu gammee gammee chaanala jedhu subscribe, like, share godhuudhaan nu gargaaraan jechuudha. Weellisaan keenya kun immoo maqaan isaa sagaleen tiyyaatuun dabarsuu diddee jirti. Bara weellisaa kana maali boo Hacaluu Hundeessaa jedhama. Hayyee hacaluu hundeessaa istiidiyoo kiyya kanarratti argamee akka waliin bashannannuu fi gaafii tokko tokko akka gaafadhu istiidiyoo kiyya kanarratti argamu isaa guddaan isa galateeffadha. Hayyee hacaluu baga nagaan nutiin kabajjee dhufuu heetiif immoo guddaa galatoominsiin jedha Hacaluu. Gaafiin adda si gaafachuun barbaade keessa immoo mee asumaan daawwattoota keenya mee xiqqoo akka nagaa gaafattuun fedha Hacaluu kiyya. Yaada keellee baay'ee qabanii baay'ee si yaadanii jiru. Mee asumaan akka nagaa naa gaafattuun fedha. Maali garuu namni fooddarraan akka malee si daawwachuu jira. Hawaasallee bilisqinnaa qabsiisuu barbaademu maali? Si daawwatuu jiranii bare akka malee si daawwachuu. Bara nama guddaadha Hacaluu. Bakka sanitti immoo mee maal jette mee naaf ibsuu dandeettaa? jirtu gocha takkal jirtu ijoollee raayyaa jirtu raayyaa raayituu jirtu ijoollee walloo jirtu walloo Harargee geettee, Wallagga geettee, Arsii geettee, Boorana geettee deebite garuu Hacaluu mee bakkeessu waan akkamii mee geerrara teessanii geerraruu barbaadde na fakkaate nuuf ta'ee bilisqinnaaf ta'ee mee itti fuufimee Hacaluu koo. mee ka'ee geerraruu booddee waan jettaniree. Haadhoo kooti kan jette sammee bakka sanitti naaf ifan taane mee bakka sanitti mee naaf ibsi mee Hacaluu mee dhiifama wajjin mee bakka sanitti. Ijoollee biyya kooti hundumtuu haadhoo kooti. Ani maalan godheree maalan gochuu didheree. Hundumtuu haadhoo kooti ka jedhu san ijoollee biyya kooti hundumtuu haadhoo kooti haadhaa fi ilmoollee bilisqinnaa galchuu heddamu naan galle dubbiin suni yaani geerrarsiteetun ta bilisqinnaa taate dubbiin tun ilmaan Oromoo bakka hedduutti dhibdee jirti adda baasimmee akka kee. Ani maalan godheree maalan gochuu didheree. Ni foffocaata duraan yoo adda baaftu dubbii. La. Enya holqaree. Manni keenya holqaree tabba guddaadha malee Oromoo. Manni keenya holqaa miti boo. La bakka sanitti immoo dogongortee jira. La. Holqaa miti manni keenya. Oromoon yoom biyya diige biyya ijaare malee. Ijoollee biyya kooti. Ijoollee biyya kooti. Sanatti immoo likkii jette Hacaluu. Oromoon biyya diiguu biyya ijaara malee jechi keessuun immoo bakka sanitti likkiidhamu. Nuti Oromoon biyya diignu biyya ijaara malee. Jooruun tun immoo maalinni ni joorta jetteen. Jooruun tun immoo ta'a akkami? Nan joore kaafuu maddiin na koore kaa. Taaboo muluyyuu bilisqinnaatti galchuu heddanatti fakkaate. Moo jechi kunuu kan bilisqinnaati. Hacaluu dhiifama naa godhu. Yaa qamalee koo qamu koo yaa qamittii toota jetteen sun immoo eenyu bakka sanitti immoo mee ifa naa godhime.
Qamalee koo qamalitti qamalee koo qamalitti Mi'eessuurraan gaggaraagalee jetti. Mi'eessuurraan warri duude sun immoo sila bilisikinnaadha moo sila dubbii bakka sanitti nama hunda dhibdee jiru. Kunoo mi'eessoo galee rasaasaan nu waxalee. Akkamiin rafnee bullanu too dhiifama jenna kunoo diinni nuun ciisne kunoo mi'eessoon galee rasaasaan nu waxalee. Dhiifama wajjin Hacaaluu ati qeerroo beektaa qofa. Yookaan qeerroottaniyyaa. Abiyyi bareechiftee beekta garuu Hacaaluu mee akkamitti beekta Abiyyi? Abiyyi Ahmad Oromoodha. Qulqulluu Oromoo. Abbaan feete waan feete jechuudha. Feete jechuudha Abiyyi. Ayyee guddaa galatoome Hacaaluu. Mee Abiyyi Doktor Abiyyi Ahmad. Doktorummaa kanallee simatu kenneef natti fakkaate Hacaaluu koo bakka kanatti immoo manni Oromoo hedduu doktora illee jedhuun Abiyyi jedhama malee. Doktor Abiyyi Ahmad sirba tokko bareedaa sii sirbee jira. Yookiin sirba tokko bareedaa isatu sii kenne. Mee sirba san daawwattoota kiyyaa akkasumaan laqaqqee godhuu dandeettame? Namni biyya malee dhalatu biyya seenaa qabdu biyya wabii biyya maaliif dagatamti naggaaroo eeyyee naggaaroo attamiin dagatu maaliif dagatamti naggaaroo eeyyee naggaaroo attamiin dagatu. Lama booda asumaan walitti deebinaa turtiin keessan nama waliin haa ta'u. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo gammee gammee tuub chaanela jedhu sabiskiraayib laayik sheer godhuudhaan nu gargaaraan jechuudha. Kenna anaa fi Hacaaluun ammallee gargar hin baaneeti. Akkasumatti waliin adeemutti jirra. Dhiifama naa godhi mee Hacaaluu sirba kee kuni baay'ee bareedaadha. Ammallee mee sirba biraa ka daawwattoota keenyaafillee akkanaaf bar maasan gamaa lafan baatu talbaafu caafata taati tokko du'ee tokko nyaatu wal gaggalaafata taati jetti dubbiin bakka kanatti. Wal gaggalaafataa tanas ni beekta naaf akka bareechiftee beekta akkuma keessanitti. Isaa guddaa galatoomi siin jedha Hacaaluu hundeessaa asumaan dhageeffattoota keenyaa fi kabajamtoota keenyaa fi ilmaan Oromoo hundaaf immoo dhaamsi ati qabdu mee asumaan maal fakkaata Hacaaluu kiyyame? Gama kiyyaan ani qophii kiyyan xumuree jira dhaamsi ati ilmaan Oromoo akka malee yeroo dursi jaalatan saniif dhaamsi ati dhaamtu maal fakkaata? Mansiisha koo magargare hin baane mamiidhaan jiraachuun keessi koo hin feene ambadaan si shakkee ni kakaataa ati otoo gargar baane ani fedhe kooti sin barbaado mansiisha koo magargare hin baane mamiidhaan jiraachuun keessi koo hin feene badansi shakkee kakaataa ati otoo gargar baane. Hayyee dhageeffattoota keenyaa fi kabajamtoota keenya ani gama kiyyaan Hacaaluu hundeessaa irraa xumuradheen jira. Amma immoo gara qophii kiyyaatti immoo deebi'uun dura odoo hin taane weellisaa tokko kan akka malee jaaladhu yeroo ijoollummaa irraallee jalqabee bara 1997 irraallee jalqabee akka dammaa kanatti mataa kiyya keessaa kan nabaduu dide dhageeffattoota keenya yeroo kamiyyuu taanaan weellistoota amala gaarii qaban hunda kamiyyuu taanaan asirratti affeeruuf qophii kiyya. Akkasumas sirbii an isin affeeru sirba bareedaa sirba filatamaa viidiyoo isaa haala gaariin akka wajjin bashannantaniif yookiin namni kamiiniyyuu mana keessan teettanii bakka dalagaa teettanis iddoo hedduutti kan ittiin bohaartan weellisaa keenya kabajamaa fi jaalatamaa Kadir Martuu sirba isaa keessaa immoo jaaladheetii miti barnoota dhiisuuni olola dharaatiin kan jedhu sirba viidiyoo isaatiin isin affeelee jira.
like share subscribe gochuun akkana waliin bashannantan isiniin jedha